أبشر يا جبادو يا قربا ولا زورم كبصورم أبشر يا جبادو يا قربا ولا لون نغلاسا سبكون كمتيسا وودي سسمال كبا يسكو مدا كبا جبادة ولا جبسا تكوما كسن شمسا أكاديتا تنفتو إنولو بريوسا إنولو بريوسا إنولو بريوسا إنولو بريوسا hawaasa keenya kan Torontoo kan Kitchener kan Hamilton waaqayyo akkanumatti bakka tokko sinaa dhaabu dhugaadhaa sinaa dhaabu tokkummaan keessan haa cimu afaan wal beekaa afaan ummata keessaniis beekaa warra irree ummata keessanii ta'u sinaa godhu ummata biyya keenyatis kan qabsoo bilisummaa isaatiif gaaraa daka bu'u waaqayyo humnaa kennuuf waaqayyo humnaa kennuuf waaqayyo bilisummaadhaan ummata keenya dhangi'u waaqayyo ummanni keenya baqatee rakkataa jira rakkina kana keessaa haa baasu miidiyaalee keenya hunda rabbiin gartee warra haqa dubbatu warra haqa baasu warra gartee qabsoo jalqabante tana xumura itti godhu rabbi nu haa godhu nutillee immoo akka ilmaan oromoodhaa arraan tana rabbiin bikka faffacaanirraa goda jirru keessaa nu baasee walitti nu haa qabu warra asitti nu kabajee asin nu yaamee nagaan akka feene taanee gallu kanaas biyya kanaas rabbi nagaa gon Kanada rabbi nagaa gon alama hunda rabbi nagaa gon kanaaf jecha gawaan irraan fadhe rabbitti nu baagootu galatooma wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baga nagaan dhuftanii baga wal argine haragaa kan sagantaan nuti baafanne irratti wal arguu yaanne gargaarsa OMN akkuma beektanuu sagalee ummata keenyaa ture har'as akkasuma keessummaas nu gidduu jiru obbo Dajanee Guutamaan all the way from Calgary. Thank you obbo Dajanee nu gidduutti argamuu keessanii fi isinilleen warri har'a sagantaa kanarratti argamtan waa hedduu dhiiftanii fagoorraa dhiyoorraa warri dhuftan kabaja guddaa isinii qabna warra sagantaa kana qopheessuuf oliif gadi jechaa turtan hundi keessaniyyuu galatooma akkuma beekamu OMN nigaa haaraa miti since 2013 bara Oromoo Faristii irraa kaasee ture ammas immoo hojjechuutti jira waa'ee bu'uureffama OMN ana caalaa abbaa urjiin sirriitti beeku maal takka ta'e Torontootti osoo OMN hin banamini sanallee waan xiqqoo nuuf tuqu jaarmaa OMN bara 2013 magaalaa Torontootti yaadnisaa bu'uurame walgahii asitti September 23 godhame irratti miidiyaan ummata Oromoo akka dhaabbatu irratti guyyaa san gargaarsa guddaa godhame heera malee 70 wayiitu bu'ee hawaasni magaalaa Torontoo gaa bu'uureffama OMN'if qooda guddaa laayise itti aansee bara 2014 akkasumatti qophiin godhame gaa OMN'is jalqabee eebbifama Minneapolis godhame booda Torontoo ture kanaaf qoonni hawaasa naannoo kana jijjiirama bara 2018 biyya keessatti dhufe jaameefis qooda guddaadha OMN jijjiirama saffiduu keessatti qooda guddaa akka qabu beekamaadha miidiyaan Oromoo miidiyaan akka humna guddaa ta'e humna mootummaa keessaa humna afraffaa jaama akka ta'e hawaasni Oromoo sirriitti hubatee jira irra maaliif jijjiiramni isaan akka gaariitti ibsee fi jira haa ta'u malee hanga barbaachisutti akka barbaachisutti gargaarree bakka san ga'aa hin jiru
miidiyaan keessaa akka keenyaa kuni kareef hawaasa isaatiin tinnifamee waa hojii adda addaa godhuu barbaadu gargaarsa guddaa barbaada. Lakkuma horiin jiruun sagantaaleen akkasitti baay'ata. Kanaaf dhugaadhaa haalli biyya keessaa rakkoo hawaasaa jira, rakkoo adda addaatu jira. Namni keenya karaa adda addaatiin gargaarsa godhaatuma jira. Ammoo humna miidiyaa beekuun barbaachisaadha. Isa kana nu caalaa diinni keenya sirriitti beeka. Miidiyaa baay'ina miidiyaan ji'a 3, 4, 5, 6 dura waan godhaa turan ni beektan. Waan dhara dhugaa fakkeessan. Nuti immoo dhugaa qabnu gabbaanee ibsachuu dadhabuun waan irra aanuu qabnu jennee yaadna. Kanaaf hawaasni Oromoo ka'aatii hiixadhaa waan dandeenyuun haa bira dhaabbannu guyyaa seena qabeessa haa goonu. Isin waamnee gati ulfina keenya eegdanii dhuftanii fi ulfaadhaa isiniin jennaa ulfaadhaa galatoomaa. Waa'ee miidiyaa xiqqoo irraan haasoo barbaada waa'ee OMN eegee ijaarame waggaa 9 kana keessatti immoo bu'aa hedduu nu buuseera uummata keenyaa fi nuuf tun ta'een uummata biyya jiruuf bu'aa hedduu buuseera. Maaliif akka sagalee jalaa taanuuf kan nu taasise waan Hacaaluun naan jedhe tokko jira. Beektaa naan jedhe namni biyya daasporaa baay'ee abdataa naan jedhe. Baay'ee abdatu daasporaa baay'ee abdatanii kanaafuu isin jabaadhaa naan jedhe. Dhuguma namni biyya keenya nu malee waa tokko hin qabanu. Nuyi kan sagalee jalaa ta'uu danda'u. Nuyi kan jiraaf abshir jechuu dandeenyu kan sagalee jalaa ta'uu dandeenyu nu qofa nama biraa hin qabanu. Alagaan marfamanii diina harkaarra jiranii. Kanaaf rakkina jiraallee dhageenye wamti biraallee yoo hafe rabbiin illee kadhachuu fi dandeenya yoo dhageenye sana gochuu fi dandeenya. Kanaaf immoo miidiyaan keenya hedduu barbaachisaadha OMN hedduu barbaachisaadha. Rakkinni biyya hundaa inuma jira. Kan immoo irra guddaa namni rakkina biyya ofii rakkina saba ofii kan irraa dhagahuu danda'u OMN miidiyaadha. Miidiyaan jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf silaatu danda'ame OMN qofatu hin ta'in OMN caalaa bukkeettu silaa miidiyaa 4-5 qabaachuu qabna akka danina keenyaatiin akka guddina keenyaatiin silaa kana caalayyuu qabaachuu qabna. Eegammoo tokko qabaanne kanuma cimfannee itti fufnu jedha. Warri dhuftanii hedduu galatooma yeroo eebbaan akkanatti banamee aadaa Oromootiin banamee jedhee namatti tola haasa'uudhumaafuyyuu. Kanaaf maanguddoonni keenya umurii dheeraa argadhaan jedhaanis gama kiyyaanii. Egaa yeroo lammaffaafini Minnesota tontaane Toronto dhufe Toronto yeroo jalqabaa dhufe sana waan nutti tolee fi amma warra Minnesota taansinee Toronto nu ta'uu tirra jiraata jenneeti egaa fundraisingin lammaffaa kuni kan Torontotti adeemsifame. Gama biraatiin immoo sababa malee miti warri Toronto OMN kan dhalate Minnesotatti jenneeti yeroo baay'ee dubbanna garuu akka abbaa urjii faa jedhanitti immooni hachittaa dhalatu malee hundeensaa bu'urrisaa Minnesota Torontotti jalqabee kanaafi mucaan kun asitti wanti isaa jalqabame intala keessanis mucaa keessanis dhiiras ta'uu danda'a. Biqiltuun kuni asitti kan yeroo jalqabaatiif gadi dhaabbamuudhaaf yaadatamee jedhaniiti nu yaadachiisanii warri Toronto bu'ura OMN kanarra hijaaf gurra uummataa ta'ee dhugaadhaan karaa dhugaatiin Oromoo tajaajilaa jiruuf bu'ura waan taataniif baga gammaddan galatoomaan jedha. Egaa akkuma baay'een keenya beeknuuf soosii warri as keessa jirtan maal akka jedhamu beeku malee Torontoni maandhee sabboontota warra ganamaa dukkanatti ija babaase sana kan keessatti argaman keessumaattuu karaa miinas qaxxaamuran jedhu gara Awurooppaa kana karaa Xaaliyaanitiin baay'inaan kan argamanii addoo kana waa'ee qabsoo Oromoo baruudhaaf keessattuu warri dargaggeessa keenyaa warri qeerroowwan keenyaa qabsoo Oromoo baruudhaaf
Torontoo dhaqaa jedhu kanaa fi amma yeroon argu maanguddoota dhugaadhumatti baay'een argaa maanguddoota kaleessaa kan dukkanatti jaba baasan har'a immoo qeerroo sana fudhatee deemuudhaaf ka'e baay'inaan argaa warri Torontoo abdii qabdu abdii keessan kanaa galmaan gaattu jedheen abdadhaa galatoomaan jedha. Egaa OMN bu'uurri isaa asii yeroo jennu bu'uura kana asitti bu'uureeffamee yaadni isaas jira yeroo jennu ani waa tokkotu natti mul'ate. Iddoon kuni iddoo seena qabeessa OMN fi Torontoo addaan baasuun hin danda'amu. Kanaaf miidiyaan kun immoo kan uummataati. Kan uummata bal'aati. Kan Torontoo walumaa galatti uummata bal'aa keenya kan biyya keessa jiru kan sagalee dhabeef sagalee warra taatan jechuudha. Kanaaf warri duraan as turtan kunoo kan akka abbaa urjiitiif warri kaan keessan warri maqaan keessan hin dhoofne bu'uura isaa gadi lafa keessanii OMN immoo si'achi qabee har'as jalqabumaa qabee qabsoo Oromoo keessattuu kan diinni nu harkaa bute kana kan galmaan ga'e OMN dargaggoota wajjiniini dargaggoota Torontoo har'aa qabee OMN kan keessanii kanaaf akka jabaattanii OMN dhaggeeffachuu duwwaa otoo hin taane keessatti hirmaattanii qooda keessan akka baatan akka dargaggeessa Oromootti immoo sagalee dargaggeessa kalee wajjin qabsooftanii akka taatan sanan waamicha isinii godha. Egaa OMN maal hojjetaa jira maal godhaa jira kan jedhuu fi waanan isinitti himu hin qabu. OMN yeroo ammaa kaleessa akkaataa waadaatti galetti Minisootaatti waadaa akkaataatti gale gaafa jalqaba qilleensa Oromiyaa bilisoomsine kan jedhe sana dhugoomsuudhaaf hojjetaa jira. Gaafa Minisootatti gadi dhaabbatee sheekiin tokko magaalaan inni dhufee kan jedhanii adaraa keessan hin sobinaa yoo sobdan ummanni Oromoo dugda isinitti galaanuun jedhan. Har'aa ummata Oromoo giddu galeessa godhannee dhugaa qabannee dhugaadhaan waan deemneef haqa qabannee karaa haqaatiin ummata keenya waan tajaajilleef roorroo diinaa sodaachisaa diinatiif gaafa tokko ija keenya waan libsamneef otoo hin daaqin maybe organizationii Oromoon qaqqabu muraasa keessaa otoo hin daddaaqin aggaammii keessaaf alaatti aggaamame qolatee waggaa 9 ga'eera. Kanammoo kan ga'e jabina bulchiinsaa yookiin boordii yookiin gaazixeessitoota duwwaa miti. Jabina uummata keenyaa kan kaleessa OMN gadi bu'uureessee jabina keessanii waan dugda keenya duubaaf uummata bal'aa uummata guddaa uummata Oromootaaf duubaa qabna jennee waan honneedhaaf deemne fi kanaaf keessattuu diyaaspooraan Oromoo hundi keessaan warra Torontoo dabalatee hedduu galatoomaan siniin jedha. Yeroo ammaa kana ilaalaa OMN jiraachuu baatee Oromiyaan akkam taati kan jedhu ilaalaa. Miidiyaan Oromoo hunduma fakkaatu naannoo Oromoo hunduma kavarii godhu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kamuu fuul loogne kamuu achi hin dhiibne kamuu ofitti hin qabne otoo jiraachuu baate golee Oromiyaa keessaa ganda keessaa dhufta yaadadha sana keessa gadi bu'ee rakkoo roorroo uummata Oromoo irra ga'u sana otoo OMN isinitti himuu baate waa'ee Oromoo keessanii waa'ee uummata keessan har'a mormisaa qalamee gatamaa jiru gatamuu duwwaa miti. Akka faajjitti mukatti rarraasanii deeman sana uummata keenya reenfa kaafatee awwaallachuu dadhabee dhuma irratti lafee walitti guuree awwaallatu sana uummata keenya rasaasan irratti shaakalamu artistootan diraamaa irratti hojjetamu sana otoo OMN jiraachuu baatee eenyutu gannuu baasa jedhaatii yaada. Kanaaf diinni keenya kan OMN cuqqaaluudhaaf OMN sagalee dhabsiisuudhaaf OMN akka inni qilleensa irra hin jiraanne kan godhu diinni fagoos diinni dhiyoos akka sagaleen uummata Oromoo gadi bahee hin dhagaamneef har'a kaleessa kana
dharraa naannoo daangaa naannoo Amaaraarraa nama Raashid Nugusee jedhamu isaa warra isaa dubbifneeti kan niwusii kana gabaasne. Haadha manaatiin birrii miiliyoona 2 fidi jedhaniin dhirsa koon baafadha jetteet birrii miiliyoona 2 kaffalte. Miiliyoonni 2 suni abbaa warraashii rashanamuurraa nan bifne. Naannoo Amaaraatti fuudhanii rashananii dedeebi'anii booda immoo reenfa isaallee hin dhabame. Reenfa mallee naa kennaa jennaan iddootti gatanii. Sana booda reenfi barbaadamee argame. Reenfi haala hamaarra waan jiruufi kanammoo reenfa kana walitti qabnee sii kennuuf ammas maallaqa nuu kennaa jedhaniin poolisiin naannoo Amaaraa. Tolee nama kana awwaallachuun nurra jiraa jedhaniin. Sana booda immoo lakkii kana namichi kun badee reenfi isaas hin argamnee jedhan. Akkanatti uummata keenyatti taphatamaa jira. Maallaqa guddaa reenfa keenya bitataa jirra. Yeroo Oromoon reenfa isaa bitataa jiru, yeroo Oromoon mormi isaa ciramaa jiru, miidiyaan alagaa garuu baay'inaan kumaan dhibba ta'eetii Oromoo irratti duulaati jira. Dhugaa Oromooti ukkaamsaati jira. Yeroo kanatti dhuguma Oromoo dammaqneerraa miidiyaan nutti duulamaa jira. Ummata keenya Walloo gaafa artistoonni dhufanii rashanan sana irratti trainingii godhan sana isaan deebi'anii fuudhaniitu ummata keenyatu ajjeefame jedhaniiti goofandimii ittiin deemaa turan. Mucaa Dambidollootti OPDO'n Biltsiginnaan nuti ijoollee abbaa gadaa jennu gaafa rashantee jettu isaan ganama isaa fudhatanii goofandii ittiin deeman. Goofandimiidhaan ittiin deemanii maallaqa reenfa Oromootiin reenfa Oromoo ajjeesanii. Even kan morma kutan sanallee kan keenya jedhanii kan goofandimii ittiin deemanii maallaqa guddaa isa duwwaa miti. UN iddoo adda addaatti genocide jedhanii taagii godhanii kan isaan ittiin duulanii Oromoo maqaa balleessaa jiran waan biraa miti. Miidiyaadhaan caalamne. Beekaan isaanii wallaalaan isaanii guddaan xiqqaan invest kan isaan irratti godhanii miidiyaa irratti. Jarana gabrummaa keessatoo jirru waan hundumaan yoo caalte gabroonfataa keessana yoo caalte yookiin illee yoo ittiin qixxaatte malee dugda duubatti hafaa bilisummaan hawwamu sun hin jiru akka kiyyatti. Har'a waan tokkoon sinitti himu. TikTokii meeqaa keessantu laala? TikTokiin nama dirree seera hin qabne namni irratti wal arrabsu. TikTokii sana toonafin maaliif jarri kun TikTok irra taa'anii ijoolleen achirraa haasoftu kuni maaliin waa hin hojjettu sa'aatii 24 kan jedhuun qoradhe. Hin qoranne karaa namoota adda addaatiin gaafa sana namoonni Washington DC taa'anii Oromoodhaan gaallaa jedhan kuni karoora baasanii dugda duuban warra TikTokereetti kanatti kennanii TikTokerii sana warra liidii godhaniif immoo maallaqa ramadamaaf baajetu ramadama. TikTokii nuti itti akkuma namni irratti deemee wal arrabsu sanaaf kan YouTubeii kan Facebookii kan miidiyaa dhiisati. Namni akkasitti invest itti godheeti TikTokii namoota isaanii ta'a laala sa'aatii 24 achirra taa'u sun invest itti godhameeti. Yeroo akkana ta'u nuti hammam miidiyaadhaaf hubannoo qabna. Dhuguma ijoollee keenyatu masaraa jiru. Jennee of ga'umsaa jirra. Lakki dhugama immoo shaggar akkasitti itti marsan sun achi keessaa waa nuu kennama jennee waa yaadaa jirra. Akkasoo taanee of gowwoomsineerra. Dhugaa walitti himuutu eenyu jedha. Kaan keenya qalbiin keenya biyya jira. Kaan keenya immoo yoo biyya dhannee diasporaa tokko jira. Diasporaa tokkotti galmoofneeti shaggar sana ifaa keessa yookiin iddoo tokko waa arganna jenneeti callifna ta'a. Garuu akka nama miidiyaa keessa tures akka nama siyaasa keessa tures Oromoon yeroo ammaa kana haala hamtuu keessa jirti. Kanaafi miidiyaa OMN duwwaa otoo hin taane miidiyaadhuma Oromootu kamiyyuu jabeessinee deeggaruutu nurra jiraata. Jabeessatii miidiyaa Oromoo hundumaa deeggaraa. Miidiyaa Oromoo immoo yeroo deeggartan akka isaanis jabaatanii Oromoo fakkaatan
Oromoo diversity Oromoo sana eeggatan isaanis gorsaa nu hundumaa gorsaa Oromoo fakkaachuutu nurra jiraata. Kana achitti miidiyaadhaa fi xiyyeeffannaa addaa kennuutu nurra jiraata kan jedhuun ergaa isinii dabarsa har'a. Keessattuu dargaggoonni keenya miidiyaa adda addaatti yeroo fayyadamtan waan Oromoodhaa fi Oromoodhaa bu'aa kennu irratti haa xiyyeeffannu isiniin jedha. Gama biraatiin kan jara kana miidiyaa isaanii goobsus gabbisus immoo nuyi mee isiniin gaafadha. Social media YouTube dabalatee kan miidiyaa Oromoo meeqaa keessantu hordofa? Meeqaa keessantu subscribe godhe? Kan keessan hin goone. Laala. Subscribe gochuun miidiyaa Oromoo tokkoo fi wanti nama kaffalchiisu hin jiru. Subscribe gootan suni Oromoodhaaf miidiyaa Oromootiif garuu galiidha. Nuti garuu tarrannee kan dhaggeeffannu miidiyaadhuma mataa nu jaanjessaa oolu miidiyaa jibba keenyaa ibsaa ooludha. Isaan dhaggeeffanneet achi as deebinee mataan nu bu'aafata. Waan alagaan nuun jedhu maaliif dhaggeeffanna jechuu miti. Garuu keenyaaf dura xiyyeeffannaa kennuutu nurra jiraata. Gama OMN itti yoo dhufe nuti hojjettoonni OMN halkanii guyyaa amma danda'ametti golee Oromiyaa hunduma isaarra naanna'uudhaan yeroon sabtiin jedhu qaaman dhaqnee otoo hin taane bifa adda addaatiin namoota achi keessatti qabnus haa ta'u gara alaatti itti fayyadamuudhaan Oromiyaa golee Oromiyaa hundumaa qaqqabaatti jirra jechuun nan danda'a. Har'a Shaambuu Wallagga dhihaa Wallaggaa Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti maanguddoon silaa akka isin amma kaatanii eebbiftan kanatti Oromoo eebbisuun isaan irra jiraatutu qe'ee isaanitti bo'aa jira. Maanguddoo jaartitu bo'aa jira. Maanguddoon tokko kan jedhan tarii miidiyaa irraa dhageessan natti fakkaata. Namni keenya ajjeefameeti reenfa awwaallachuu dadhabneet sareen nu jalaa nyaatte. Sana booda lafee akkanumaan walitti qaqqabnee kun kan abbaa tokkoo ta'a kun abbaa tokkoo ta'a jennee awwaallannee jedhe. Mucaan tokkummaa achuma kan dargaggeessi ani kan taakiyyaan kan hin dubbise. Abbaa koo ajjeesanii mormarraa kutanii haadha koon ajjeesanii obboleessa koon ajjeesanii namni abbaa koo mataan irraa cite akka argu waanan hin barbaanneef hiriyoota kiyya wajjin dafnee awwaallee. Qe'eedhumatti awwaalletti obboleessa kiyya garuu fudhannee baannee fudhannee deemnee jedhan. Qe'een keenya qe'eetti deebituu jennaan qe'een keenya daggala ta'ee qe'ee keenyatti hin deebinuu jedhan. Kanaaf qe'een Oromoo onaati jira. Yeroo kana akkanatti onaa jiru miidiyaan biyya keessaa silaa nuti ijoollee abbaa gadaatiin gaggeeffama jennu diinummaarraa duubatti hin deebine. Waa'ee boqqollootu nutti himu. Warri immoo hoogganani akka OMN dabalatee sagaleen Oromoo kamuu Oromiyaa irratti akka hin dhagaamne barbaadu. Obbo Kitaabaan fa'aa yeroo dheeraadhaaf turanii sun hundumtuun beektuu yeroo wayyaanee yeroo 30 oli amma 40tti kan OMN saatalaayitii irraa buusan. Sun hamaa isinitti fakkaata. Diinummaan miidiyaa Oromoo irratti kan jabaate yeroo Abiyyi Ahmad jaalattanis jibbitanis. Abiyyi Ahmad fi warri inni hoogganu warra saatalaayitii kana akkuma korraapshinii biyya isaanii sanatti isaan korraaptii gochuu yookaan sodaachisuu jaamis hin harkaa godha jechuudhaan miidiyaalee Oromoo akka saatalaayitiitti irratti hin baane yoo ba'an immoo jala taa'anii jaam gochuudhaan diinummaa hamaa agarsiisuudhaan kana bira darbanii hooggantoota gurguddoo kan security keessaa waraana keessaa warra siviilii keessaa isaan kana warra saatalaayitii otoo nafin warra social media otoo nafin erguudhaan sagalee Oromoon akka ukkaamamu barbaadu. Kana keessaa guddaan OMN gaafa saatalaayitii tarii Itiyoosaat kan jedhamuun beektu. Itiyoosaat kana mootummaan Abiyyi Ahmad kana saatalaayitii hundumaa walitti qabeeti direction isaa gara tokkotti jijjiireeti akka qajeelu godheeti in 10 million oli kaffaleeti saatalaayitii sana qobaatti baafate. Uummanni Itoophiyaa gaafa sana dhugaatti fakkaatee ture. Sababni isaa
miidiyaan inni hin barbaanne miidiyoonni Oromoo akka achi keessa hin seenneef gaafa jara sana wajjin diilii godhu requiremeentiin jalqabaa inni dhiyeesseef OMN akka achi keessa hin jiraanne naa mirkaneessaa kan jedhudha. Kana soba miti dhugaadhaan isinitti hima. Gaarummaan warra saatalaayitii wajjiniin yeroo dheeraadhaaf waa wajjiniin hojjenneef wal beekna nutti himu. Kanaaf jibba guddaa kan nurraa qabudha. Haa ta'u malee miidiyaa soba uummata keenya irratti afarsan kan du'een ka'e jedhan jarana jiruudhum namaa keessatti namni du'ee ka'a. Kan mormi koona muramee jedhee madaan tokko hirra hin jirre miidiyoota akkanaa kan subsidize godhu yookiin immoo kan akkuma jirutti kabarii godhuu fi mootummaa Abiyyi Ahmadiiti. Kan yeroo ammaa kan ijoollee abbaa gadaa jennee achi keewwatu achitti namoonni keenya kaan harkarra qabudha. Kanaaf jarri kun isaat kan Oromoo irratti jenosaayidii labse kan Tigree irratti jenosaayidii labse warri Sidaamaa mee magaalaa keenya seenaa jedhee kan dhorkate Taammaany Bayyanaa fa'aa siyaariyaanna jennaanin sodaatee achi seenu isaat Sidaamaan seenu garuu isaat miidiyaa beeta mangistii yookiin masaraati makalaakaa yookiin ittisa biyyaa kan jedhamu kana yeroo Maarshaal Biraanuu Juulaa ani waan bilbiluu natti hin fakkaatu dhaqeetum qosoqqosee keessa seenee interview godha ture. Miidiyoota akkasii walitti qabaniiti subsidize godhanii Itiyoosaat jedhanii qobaatti qaban. Kun hundumtuu sagalee Oromoo Oromiyaa irraa balleessuuf garuu jabina keessaniin jarana jabina keessaniin akkasumas kutattuu ijoollee nu yeroo booda kana nutti makamte argitaniirtu warri duraas kutattuu ijoollee ciccimtuu waan qabnuufi amma fe'e aggaammin gara alaatiis keessas nutti aggaamamu yoona kana geenye gara fuulduraattis hin jiraannaa imaanaa jalqaba sinii galle sana dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin gadi baasuudhaaf haqa Oromoo dubbachuudhaaf ija keenya libsinu nu faana waan jiraattaniif hedduu galatoomaan siniin jedha. Ani gaazexeessadha malee waa'ee siyaasaa sinitti haasa'uu fi miti. Garuu dhugaa jirtu walitti himuun immoo barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana aggaammin nurratti aggaamame salphaa miti. Keessa iyyuu gara miidiyaatiin garuu dammaquu nurra jira. Walitti haasa'uu nurra jira. Sadarkaa kamirra jira gara miidiyaatiin kan jedhu sirriitti walitti haasa'uu mari'achuun barbaachisaadha. Jedhan miidiyaa tokko miidiyaa HNN tarii gammaduu dhiisuu nan mala. OMN itti gammaduu keelloo kan biraattis gammaduu nam dhiisuu nan mala. Garuu yeroo ammaa kana filannoo hin qabnu jara keenya. Diinni nu balleessuudhaa qabe morma danu citee kana caalomtuu hin jiru. Biyya hin qabdanii gala Maadaagaskaaritti nuun jedhaniiru. Kun hundumtuu kan nutti deemaa jiru miidiyaadhaan malee waan biraatiin miti. Miidiyaan yeroo ammaa kana waraana guddaadha. 21st century keessatti waraana guddaadha. Waraanas namatti kaasa, waraanas namarraa qola. Kanaafi iddoo jirtanitti miidiyaa gargaaruun hedduu barbaachisaadha. Faana dhaabbachuun gara OMN itti yeroon suni deebi'u yeroo tokko OMN attamitti hojjetaa maal hojjetaa gara fuulduraatti maal karoorfatee kan jettanis kaasuun maltu. OMN uummata isaa fakkaata. Yoo uummanni isaa jabaatee faana dhaabbatee OMN Aljazeeraa gaanfa Afrikaa BBC gaanfa Afrikaa yookiin immoo CNN gaanfa Afrikaa wanti hin taaneef hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo yoo faana dhaabbate kana gochuudhaaf istuudiyoo keenya babal'isuudhaaf nama dabalachuudhaaf biyya alaattis haa ta'u biyya keessatti bifa adda addaatiin hojjetama. Kana hundumaa gochuudhaaf uummanni keenya nu faana jabaatee yoo dhaabbatee nuti akkuma siniin jedhee ijoollee ciccimtuu kan ija ishee libsanne kan bu'aadhaan yookiin VATdhaan yookiin kondominiyeemiin yookiin waan biraatiin hin gowwoomne sabboontoota of biraa qabna. Kanaaf nu faana dhaabbadhaan siniin jedha. Gara OMN itti yeroo deebi'u OMN namoonni tokko caasaa namti isaatu maal fakkaataa kan jedhu namoonni gaafatan hin mul'ata. Kana keessa caasaan OMN akkuma beektanii boordii qaba. Boordii kana immoo kan hoogganus warra Torontooti. Obbo Kitaabanas keessa jira, chairmaanii sanaati jechuudha. Kanaaf
obbo Kitaabaan jalqabaa qabee obbo Kitaabaa kan inni yeroo hundumaa yaadadhuun gaafa Minisootatti OMN banamu Jawaar Mohaammed qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jedha. Sheekiin tokko akkuma sila dubbadhe Kaanaadaadhaa dhugaa malee hin dubbatina Oromoon dugda isinitti galaa jedhe. Kanaaf amma ammaatti dugdi nutti hin galle. Dhugaa malee hin dubbannu. Sobnee Oromoon goomsinu. Kan sadaffaa gaafa sana taa'een dhaggeeffadhan ture akka ammaa kana waliin barre obbo Kitaabani. Obbo Kitaabaan gaaf sana maal jedhee gara faayinaansiitti natti fakkaata ga'een isaati yeroo sana meezoo tokko kan simbiraa fuunee hin nyaannu hin badduu hojiirra oolchinaa jedhe. Akkasumatti ammas taanan waan uummata keenyarraa arganne kudhanoo sinirraa arganne hojii doolaarii 100 doolaarii 10 sinirraa yoo arganne itti daballeen nuti hojii doolaarii 100 hojjanna jechaadha. Kanaaf jabaadhatii nu faana dhaabbadhaa nu gargaaraa siniin jedha. Egaa gama sanaan mana argan jedhee boordii qabna. Ittaanii hojii raawwachiiftutu jira. Hojii raawwachiiftuu jechuun kan daayirektarii OMN'tiin gaggeeffamu. Daayirektariin OMN immoo amma Dejenii Guutamaatii jedhama. Ana jechaadha. Ana daayirektarii caasaa daayirektarii jalatti bishaan qabdu warra Torontoo. Qabna, faayinaansii qabna, leegaalii qabna, resource mobilization kan jennu kan warra kun akkanatti walitti sin qaban kana kan nu gurmeessan qabna. Akkasumatti caasaa adda addaa qabna. Editorial kan jennu kan gaazexeessitoota hammate qabna. Kanaafi wanti OMN keessatti hojjetu warri boordii generaalii supervisii godhu waa waliigalaatti hojiin guyyaa guyyaatti hojjetamu kan ilaallatu daayirektarii fi warra isa jala jiru jechaadha. Yoo hojiin OMN sinitti tolee jedhee kan itti gammaddanis daayirektarichi suni ana. Yoo kan itti gadditanis ta'ee quba kan itti qabdan ana. Qaamni itti qabdan biraa hin jiru kanaafi akkasitti qabaati akkasitti nu hubadhaan siniin jedha. Gama biraatiin wanta akkuma sila siniin jedhe doolaarii 10 sinirraa fuune nuti doolaariin 10 waa hedduu hojjeta. 10 sinirraa fuune sana itti daballeet enerjii ittiin argannee waan doolaarii 200,000 sinii hojjenna. Kanaaf wanti sin baaftan tokko wanti baafamu tokko akkanumaan cal jedhee hin baafamu. Baankii keenya irratti maqaa nama sadiitu jira. Tokko daayirektarii boordii faayinaansii jara kana duwwaadha kan maallaqa sinarra nuu kennitanis kan kana dura nuu kennitan irratti illee kan ajajuu kan irratti mallatteessu. Kana alatti qaamni biraa dhufee hin balleessu ittiin fayyadamu. Kanaaf gama hundumaan irransi ni deebi'a. Gama hundumaan OMN'tti cimina OMN qabus dadhabina OMN qabus har'a qabdanii quba kan itti qabu sinirra jiraatu daayirektarii ammaa anaa jechuudha. Gama biraa yeroon kana siniin jedhu yeroo baay'ee Oromoo keessattis iddoo biraattis rakkinni jiru nan arga. Qeeqan jaalannu walgaafii hin jaalannu waa walitti immoo hin jaalannu. Har'a waan isinitti himuu barbaadu. Waa'ee OMN qeeqa yoo qabaattan, gorsa yoo qabaattan, gaafii yoo qabaattanii direct kara biraatiin deemtanii gaafii sanaaf deebii qeeqa sanaaf deebii yoo dhabdan warri OMN akkas nu godhan akkas nu jedhan hin jedhina. Direct na gaafadha. Kanarraa waan barbaachisu sana yoo dhabdanii nu komadha. OMN qeeqafis yaadafis banaa ta'uusaa asumaan sinii ibsuun barbaada. Yeroon kana siniin jedhu ani kanin itti amanu isuma akkanuma dirree irratti qilleensa irratti wal arrabsaa oolan sana toon taane akkanatti balbala keenya cufannee wal gorfachuun yaada walii kennuun hedduu barbaachisaadha. Gama kanaan OMN waan hojjennu keessatti tokkos kan sirriitti sin beekuu sinirra jiraatu OMN qaama kamiifuu hin loogu qaama kamittuu hin goru giddugaleessi isaa akkuma gaafa dhaabbatee uummata Oromooti. Uummata Oromoo sabal'aa dhaabbileen Oromoo achi keessaa ba'an gareen kamuu achi keessaa ba'e namni kamuu achi keessaa ba'e. Kanaaf giddugaleessa godhannee kan sochoonu
uummata Oromooti. Yeroo kana siniin jedhu uummata Oromootiif keessattuu dargaggoonni keenya koottati OMN irratti hirmaadha. Hayyoonni keenya koottati OMN irratti hirmaadha. Hayyoota kamiifuu balballi keenya banaa ta'uu har'a sirra deebi'eens akkuma yeroo kan iskiriin irratti bahee jedhu hayyoota keenya dhaabbilee siyaasaa keenya hundumaafuu OMN amma bu'aa qabsoo uummata Oromootiif waan tokko kontribiutii godhetti hunduma keessaniif banaa ta'uu isaan ibsuu barbaada. Warri koree har'a fundraisingidhaaf nama walitti qabannee oduutti baay'ifte naan jedhaa jiru. Egaa warri koree keenya waan tokkoon warra koree Minisootaa kanarraa Torontoo kanarraa bare koreen asii kun kan Torontoo kan hoogganamuun dubartootaani. Nuyi warra dhiiraa kana hafuura nukutan dhugaan siniin jechuudhaaf. Warri dubartoota kan koreen keenya kanasii kana hoogganamu aadde Naadiyaadhani. Aadde Naadiyaadhaan asitti har'a wal argine jedhaani. Abbaa ishee wajjiniin Asmaraatti wal argine yeroon sagalee bilisummaa Oromoo irraa hojjetaa ture. Egaa gaafa achi dhufanii uffata adda addaa waan maallaqa waa keessatti qabatanii dhufanii ani beeku waanuma ittiin uffatanii galanii shamiziidhaan galan ta'e ani beeku waan qaban hundumaa achitti warra qabsoo irra jirruuf nu dhiisanii deemanii har'a immoo isaan dabareedhaan immoo kunuuntala isaanii bakka buufatanii Oromoon akkasitti bakka wal buusaa deema. Kanaaf hedduu galatoomin jedhaan. Maqaa isaanii tarii fageenya irraa waan dhufeef hundumaa isaanii beekuu yoon baadhee gurbaan dargaggeessi tokko as jira kan hafuura nama kutu gara fuulduraatti abdii guddaa irraa qabdu goyoo waan kana warra jabeessee asiin nu ga'ee sinii fi ana waltajjii kanarratti akka wal arginu nama godhe keessaa tokko hedduu galatoomii hin jedhaani. Egaa koree dubartootaatu yeroon siniin jedhu Aadde Naadiyaan akka gaggeessituutti ittaan barreessituudha kan taate immoo hojjettuu dargaggeettii kana anaaf nama gudditti waa'insa yeroon achi hafuura nukutaa turte walgahii kana keessatti sa'aatii eegaa warri dhiiraa akkas godha dhugaadhumatti kanarraa kan biraa boontuun eessa jirti sanyiin boontuun fa'a ajajaan cimtuudha. So kanarraa maalan baree jarri kun dikkuyee faa jalatti guddatanii laata kan jedhu warri kaani walumaa galatti waa'ee tokko nawwe otoo Oromiyaa fi biyyumti nu rakkiftu Itoophiyaan sunu dubartootaan hoogganamtee tarii jijjiiramni dhufa laata kan jedhu natti dhagahame jabaadhaan siniin jedha. Egaa isheenuma kan hin jedhe kuzeemadha. Kuzeema kan hafuura nukuttee sa'aatii asin dabarsinaa achiin dabarsinaa kan jettu mootorii koree kanaati hedduu galatoomin jedhaani. Warra kaan warran as keessatti ani maqaa waan inni irraanfadheef yookaan baay'ee keessan hin beekneefini of galchaan siniin jedha. Obboleessi kiyya kana fuuldura dhaabbatu kun HNN dha. Harkanatti miidiyaan Oromoo wal wajjin yoo dhaabbate namatti tola. Kana har'a duwwaa miti waan Torontoo kana keessatti hojjetamu sinin beektu ta'een beeku edit godhee bareechee maal godheeti akka OMN ta'utti immoo ati deebisi warri kaan yookiin hin tuqininaan hin jedhu akkasii ta'utti deebisiiti dabarsi jedha. Obboleessa kiyya kanaa hedduu galatoomin jedhaan. Dhufeen kan kana caalu xinnoo babal'annee kan Torontoo wajjiniin wal gitu wayii babal'annee yeroo biraa akka walitti deebinu abdiin qaba. Nagaan naa bulaa hedduu galatooma. Jene me gutaka radebia halka dawaf beetu hujii tola oolummaa hojjechuu waan tokko gaggeessuu waan tokko isa kana gaggeessuuf immoo ammaas leecalloo barbaachisu torii barbaachisu funaannu hujii biraati. Silaa kun hujii isaa ta'uu irra hin turre hujiin isaa gaggeessuudha. Kan waan kana deemee funaanu of course boordiin bakka jira hojii isaaniiti. Gartee ummati wanni Oromoo gartee dalagaa itti irrachuu bareedaadha gartee yoo maa waacuu dalannee gartee dalagaa hin dalagamu tanaaf gartee warri OMNs dalagus waan biraati nus warri boordii warri gaariin hin dalagamu kaan waan biraati tanaaf gartee ani dhugaa dhufee dunaatti tanaaf hin dubbatini tanaaf warri waan kan qopheessee waan hedduu qopheessanii anis iddurra gammadee abbo Dejenesii baga nagaan dhufteedha iddoo sirra gammanna
dhugaadha gaafa Ahmed dabre gartee gaafni dhufsuuni gartee maybe Ahmed kan gartee yoo akkam xiqqaate namni akka iddummaate dhufuu gartee wanni jala abdii qabna turre dhugaadha namni agarsiisa guddaa miti ammoo oman jedhu galatooma bakka dhuftanii wanni jabduun gartee miidiyaan kunini miidiyaa kenna gartee adu gartee irratti hirmachuu baannellee dalaa kenna kana namu gartee aginni uumame amata 20 sanirra agamma amma wanni agamma buusa jirra nami hedduu nami huma lama buusati idi buusini nam injiru nami hedduu malak buusa jira gartee jechuun namu kira mana hin baafannu nyaati nu nyaannu miidiyaa akkasuma miidiyaanis gartee waan gartee experience hedduu qaba gartee bakka hedduu nama hedduu isaa dalaga tanaaf gartee birraa barbaachisaadha wanni jabdu wanni godhu maali baatiin birri damasanii ofii murree namu baatii diddamasuu abaasnuti tanaaf akkasa goonuti maqaa komitii Oromoo ta Torontoo ta agamma miidiyaan jajjabeessallee maqaa isii ol kaafnee miidiyaa kan libir dhaabbannee miidiyaan kun akkuma dhugaa jawaarsi jechuun Oromoo gartee qilleensirraa bilisoomsteen gartee am uummata Oromoo bakka fedhi cufatti amma miidiyaa kan dhaggeeffata gartee duraan kan hin qabnu tanaaf bir dhaabbadhaa jajjabaadhaa. Ayyee galatoomii durotaa waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoodha. Dhaamsa nu dabarsiteef obbo Dajanee reefu si irraanfanne baga nagaan dhufte baga jiraatte sabaawwan ati kaleessa keessa dabarsaa turte san har'aan tana bara 35ffaa kabajachaa jira harka dhawaaf mee sababaa ofiisa gutakka. Itti aansee obbo Dajanee kan bu'aa bahii keessatti kan akka keenyatti ani amata dhufumee waaliin argadhaa sagantaa lubbuutiyyaa baafadheetiin jireenya kee jijjiiru osoo hin je'in OMN kanaa wajjin bara 10 guutuu har'aan tanallee lafan wajji dhiitaa jiru kana irra deebi'ee akkanaa dhawaaf gutakka. Itti aansuudhaan har'aan tanaa akka namootaa qofatti miti jaarmeeninis akka jaarmeetti wal bira dhaabbachuu qabna jaanii addi bilisummaa Oromoodhaa doolaara 1,000 OMN'if gumaachee jira harka dhawaaf gutakka. Keessa akkuma jedhame tokko girmaadha. Girmaa gammadaatii shoora yeroo taphatu jennu kaameeraadhaan kaasuu duwwaa otoo hin taane giraafiksiidhaan kan OMN irratti waa babbareedee mul'atu sana gara keessattuu gara jalqabaa fakkii yeroo biraa immoo fundraisingidhaa deemnu kanaaf suuraa adda addaa kaasuudhaan gaafa tokko saantima wanti sun maallaqattoo shallagame asii miti kan ta'u gaafa tokko saantima tokko OMN otoo hin gaafatin hojii hedduu OMN fi nama hojjeteedha. Har'a silaa girmaa dirree kanarratti yeroo inni burraaqu kan silaa otoo argine nutti tolu. Akka OMN tan yeroo dheeraadhaaf waan faana hojjedhe har'a sitti arguu dhabuu kiyyaaf hedduun gaddaa. Kanaaf waan biraallee yoo gochuu dadhabne yoo xiqqaatee akka OMN itti recognize gochuutu nurra jiraata. Kanaaf isaaf hin malu garuu isa yaadachuudhaaf jennee hojii isaatiif recognitionii kennuudhaaf waan kennaa isa yaadannu tokko qopheessinee jirra. Hedduu gammadna turre garuu waan jidduu keenyatti hin argamneef Oromoon yeroo namni duwwaa yookiin idda darbee duwwaa walgalateeffachuu otoo hin taane yeroo jirru walgalateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Shooranni OMN keessatti taphateef dhugaadhumatti waa guddaa inni hojjeteen kun isaaf baay'ee xiqqoodha. Garuu immoo yaadannoo guddaadha jenneeti yaadna. Obbo Kitaabadhaa fi keessummoonni keenya biraa hedduu galatoomaan jedha. Galatoomii suni bifa boorditiin obbo Kitaabaan kan qopheessanidha. Amma immoo kana local chapterii OMN kan Toronto yookiin koree deeggarsa OMN Torontotu qopheesse gama isaaniitiin.
Egaa kuni local chapter kan jennu local chapteriin kuni hawaasa jiruu fi OMN akka biriijii akka dildii jedhan sana akka biriijii akka riqichaa ta'ee kan walitti fiduudha. Ambaasaaddaroota OMN jechuudha. Isaanii OMN local chapterii as jiru bakka bu'uudhaan waan qopheessanitu jira. Kanas amma sirra deebi'anii obbo Abbaa Hawaas akkan warqaa fuudhan. Kana warra koree deeggarsa OMN kan magaalaa Toronto hedduu galatoomaa jennaan. Galatoomaa chapter Tole warreen guyyaa har'aan tana miidiyaa tokkicha Oromoon qabdu miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN deeggaruudhaaf asitti argamtan anilleen maqaa boordii HNN fi akkasuma maqaa koree hujii raawwachiiftuu HNN baga nagaan dhuftaniin isinin jaa obboleessa kiyya Dajanee guutamaadhaa gaafa inni biyya jirurraa dhaamsa magaalaa Torontoo kanatti waan waraabnu hedduu itti gabaasaadhaatiin ture wanni asitti waraabnu qulqullina isaa eeggatee waan jiruuf Dajanee guutamaadhaa nu dabarsaadhaa ture. Hedduu haa galatoomu ammoo Dajanee guutamaa maalittiin quudhaaf nama cimaa ta'uu maalittiin akeekadhe osoo gaafa amma miidiyaa OMN shoora keessaa godhanii achi ijoollee reeban san inninis gabbahee zarraaf jedhu taate arraan tana qabamee qileenxoo seenee sila arraan tana miliqee dhufee asitti miidiyaa kana hoogganee mootummaa kana chaalanji godhuu hin danda'u tooftaa akkasitti fayyadamuu isaatiifuu dhugatti nama cimaa ta'uu isaa mirkaneeffadheetiin jira obbo Dajanee baga diina jalaa baatee asitti dhuftee miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hoogganuudhaaf hiree argattee baga Torontoodhaas dhuftee gidduudhatti argamtee ja'an hoggota kanaas himadha. Inni lamada seenaa ani miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin qabuun xiqqashu ishee isin godhu barbaade daqiiquma lama yoo gurra laattanii 2015 nuti biyya Masriidhaatti miidiyaa Birraa TV jedhu banneeti meeshaa guutuudhaas ni qabna achitti hojjechaadhaa turre amma wayita kana Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin baname osoo Kaayirootti dameen uummatiin dura biyya Suudi Arabiyaadhaatti uummate amma mucaan achitti hoogganaadha biyya Kaayiroo dhufee Jooharii wajjin wal dubbatanii asittis waa uumuudha barbaada. Teknishaanni jiru tokko qofaa jira tokkichi anaa waliin nuuliin hojjeta Abdii Jamaan jennaanii nuuliin hojjeta amma mucaan hogga dhufee na dubbisu dhugumatti ka'anuu ni yaaddawe amma miidiyaan Oromoon qabdu tokkichi guddaan kuni teknishaanni as jiru tokkicha kana yoon ani shoora silaanarraa eeggamu gumaache malee miidiyaan kun lafa gadhaabachuu hin danda'u saniifuu ifumaaf itti yaadeetiin mucaan teknishaana kana salaata subii booda yaamee hootu na bira taa'ee jee mucaa tokko jiran malee Nasiibuu Abdallaa jedhaniini mucaan sun dhugatti aktiifiidha. Bakka sila ergan hundanii dhaqaa nama aktiifiidha nama Oromoo jaalatu nama sabboonaa nama onnee sibiilaati isallee ni yaan salaata subiiti bakka bunaa takka waliin teenyee akkanumaan jeena kuma ammaan isin jiru kanaan jeen ani hegeree maali Birraatii fi asitti hundeessine naa fi Abdii Jamaan irratti hojjechaadhaa jirra ammoo OMN dhufee asitti damee hundeessuu barbaada yoo nutis waan qabnu kana qabannee lakki nu maleen ta'u isaanis kabiraa barbaatan yoo jenne bakka takkallee waliin gahuu hin dandeenyu saniifuun jeenaan arraan qabee dhaabeetiin jira. Abdii Jamaal teknishaan OMN taate itti fufuun ni dandeessa ni barbaadda naan jee mucaan Nasiibuu sanii yaamee daayirektara OMN taate amma beeknam tokko julquma qabu ni dandeessa ni dandeessa naan jee amma hoggaan nama lameen kana harkadhee Joowar Muhammadiif dhaamsa ergine nama miidiyaa OMN naannoo kanatti gadhaabu arganne teknishaanas arganne akkam jetta Joowar Muhammad wanni inni itti naa ta'u takka waan ni ta'a jeetti amane hogguma sana akka hojiitti hiikamtu barbaada. Hoggaan nuti asitti daayirektaraa fi teknishaan arganne hogguma san maallaqa biyya sanii 12,000 nutti erge deema kaameraa bitaa jee amma gaa biyya san keessatti kaameraa guddoo akkasii bituun nama biyya san keessatti hayyama qabu malee abbaan fedhan danda'u ani joornaalistiidha hayyama guutuudhaan qabu biyya san keessa soso'uudhaaf akkasitti deemnee kaameraa binnee Usmaan Bayyuu ni jira kaameraa binnee ijoollee harka keenyee meeshaan an istiiyoon qabu guututtiin dabarseef amma gaafa san Johaar Kumbuutura binne kaameraa qofa bitee meeshaa guututtiin dabarsee fi tokko seenaa sanii waliin qabaa jechuu barbaadeeti. Namni hunduun if qabee dirqama akka nuti firra keenyee miidiyaa OMN Kaayirootti utubuu keessatti baaneesan namni hundi mataan dandeettii qabu yoo bahe miidiyaa kana gajjabeessuu dandeenya. OMN irraa fudhachuu kootti baay'een gammada. Galatoomii hodho. Baay'een jedhameera waan ana haaraa hedduus hin jiru. Garuu amma tokkoon dhaammachuu barbaada warra miidiyaatti. Akka ilaalcha gootiittan miidiyaan niwutiraalii ta'uu qabaa jedhee namanu. Maal jechuudha? Miidiyaan kiriitikaalii ta'uu qaba.
qaawwa jiruu fi dhoksaa jiru uummata Oromoo agarsiisuu danda'uu qaba. Eenyuufuu hin jedhin. Hundumaa gammachiisuun hin danda'amu biyya lafaa irratti. Miidiyaan akkuma gaarii ta'es immoo hamaanis jira, kunis beekamuu qaba. Kan distoortii godhu, kan karaa irraa jal'isu, kan waan hin taane godhus hin jira. Kanaaf inni kun dhaamsi kun uummata Oromoo hunduma keenyaaf hubannee ilaaluun, hubannee dhaggeeffachuun hojii keenya, kan keenya. Haa ta'u immoo malee miidiyaanii kriitikaalii blind spot isa jedhanii ilaalee uummata Oromootti agarsiisuun jaarmotii isa ta'anii individuaalii isa ta'uu kun hojii miidiyaa ta'uu qabaan jedhanii galatooma.